du'as ofirratti murteesseera garuu kan ibiddaan ta'a yoon du'es kanatu nutti jabaate. Sababii qumaara kanaatiin jechaadha. Amma meeqatu lubbuu isaa balleesse. Ijoollee baay'eedhaaf barumsa ta'a. Jengadda anas itti dagachuudha wanti hin godhamne hin jiru. Innis maa inni onlaayinii irratti moobaayiliidhaan qumaara jammarame. Akkuma dhageessan Mubaarak Muusammaas gorsa bicuu siyaasa irratti nuuf kaa'ee jira. Obboleessi keenya amanamaadha jettanii biyya ormaa teessanii qarshii itti ergitu asii qumaara ittiin taphatu jedhan ijoolleen baay'een. Maallaqaan ashaganichuma nippi godhan irra darbani mucaa inni ajjeese. Indua inni laazima du'a namni nama ajjeese kan maa gurbaanii wajjinii waraananii ajjeesan sun du'eera bar nama tajjeese. Haala bultumee rukutamuu isaa dhageessanitti hidheeta yaada isaan wal qabatee namoonni hedduun baga rukutamee sichi sin du'aa jedhanii namoonni tokko tokko immoo riif jedhanii nagaan boqodhu jedhanii akka inni waan du'e itti gadhiisaa jiru. Biyya kana qabamee galee jedhe asuman billaa ilaalu mana hidhaa waggaa tokko ta'ee biyya galee waan surreetti hin jijjiirra dura Mucaa kana isuma inni nu wajjin kolfee taphatu beekna miti. Laala rakkina inni keessa darbe. Isa yoo ammas rakkina isaatti deebi'uu kolfaama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuun hordoftootaaaf kabajamtoota Oromoo Shawuu akkam naaf jirtu. Suuraan jireenyaa fi haala akkamiin isin jedha har'as viidiyoo kabraatiin isin deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo kan ittiin fataazanaa jenni. Namoonni biyya keessa jirtan gaaganni kun akkam የመዳን ቅመሞቼ ሲኖ hojiin akkam barattoonni sigaa yeroo kana mana keessa teessanii ijoolleen baay'een isin bira jirtu akkam boqonnaan isin bira akkam viidiyoo kaleessaa irratti immoo ijoolleen baay'een komentii barreessitanii jirtu komentii laayikii baay'ee argateen giivaawwee kennina jennee turre hamma sigaa akkasuma dhaqxanitti hirmaachuu hin dagatinaa hedduuma kana baasnaa akkasiniin jira warreen mugar chaanalii kanatti haarawaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanala kana ta'an isiniin jira maaliif akka subscribe hin goone isinitti himu Yokan subscribe gochuun beektanu yokan isin Oromoo miti ni gale video kana illee hundi keessan like gochuudhaan jalqabaan isiniin jira gara video gurbaa kana garuu gaafa inni miidiyaa irratti nu golfisiisu qofa beekna mee dhaggeeffadhaa waan inni jedhaa jiru san biyya kana qabamee galee jedhe asuman billaa ilaalu mana hidhaa waggaa tokko ta'ee biyya galee waan surreetti hin jijjiirra dura asuman billaa badee dhufee Sumaalee keessa waan ittiin baarachuu dhabe wallahi Sumaalee keessa dooraala 150 afurmoo maal dalage achuma yeroo birritti fudhadhe deemsa jira qabu asuman billahi karaatti makinaa tokko nage baanna qabani asuman billahi warabbal kaaba rabbiin riskii biyyoonaa dhukkeerraan kaasanii dooraatti irra qaburatanii surree maacammaa malee wanti nutti fanyee indiganaa daarii baaraa dhagee hojjadhee indi kana kan doonii kaffaladhee yeroo inni dhufee yamanitti achii yamanitti qabanii hawaalana buusa lafa siin qabu immoo gurguree wallahi amma kana fira dhiisi boo. Akkuma asirratti dhageessan mucaan kun gaafa inni nu kolfisiisee ofii kolfu laallaa rakkina inni keessa darbee dhufe ilaalaa rabbeedha sayyoo ofitti kolfa wallahi ijoolleen keenya jechaadha. Maallaqa isa jirrii karaa kanatti fixanii dhaqanii waa meeqa gurguree itti ergu waa meeqa gurguree horii gurguree lafa gurguree itti ergu jechaan atoo biyya kanatti waa wayitiin qabatanii suusiidhuma ijoolleen tokko keessattuu atuma hojii hojjetan ka'anii nan deema jedhu yookaan miira jaa wajji wallolanii yookaan miiruma tokko keessa galanii jechaadha. Kana fakkaata hedduu tokko garaan nama nyaata akkuma dhageessan viidiyoo kaleessa hojjanne irratti immoo caalaa bultumee rukutameera akkas jennaan jechaadha. Namoonni hedduun komentii irrattis ta'ee sooshaal miidiyaa irratti baga rukutamee baga akkas ta'ee ganaa du'aa jechuudhaan namoonni baay'een itti kakataas turanii isa kana qofaa miti maal jechuudhaan fa'i poost godhaa jiru riif jedhanii akka inni du'etti du'eera jedhanii nagaan boqodhu waan argi jedhanii sooshaal miidiyaa kana irratti gadhiisaa jiru jechaadha. Haala inni kaleessa irra ture immoo ilaalaa. Wanni ilaammatti na dhibee dubbii caalaa bultumee keessaa tumamuu isaa agarree jirra. Viidiyoon akka maleetis ba'aa jirti. Haa ta'u garuu maaltu tumee eessatti tumamee maaltu akkana godhe? Qo'i Finfinneen tun dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu malee dhiiga ilmaan Oromoo gumaan baaftu. Egaa akkuma asirratti argitan egaa haala inni kaleessa irra turedha. Namoonni tokko tokko du'eeraa nagaan boqodhu waan argeedhanii yeroo gadhiisanu
oduu sobaati hin amaninaa jechuudhumaa fi laalamu waan akka jarri ijoolleen itti jedhaa jiran maaliif du'a namatti gammadnaa namni tokko waanuma hojii isaa nyaata deebiisinii galee caalaa qamaa coftee dhaggeeffadhu caalaa qamaa morma ga'ee surree dhabdee maal taate baraadhaan kuttee achi dhattee fuudhee ji'a 3 fayyaa'u hoteela kireeffatee hoteela keessa kaa'ee nyaachisee obaafee caammaa irraa jijjiiree uffata irraa jijjiiree mucaan nama isii godhe nama taatee kaatee namaan wal bartee maallaqaan bitamtee ajjeefte. Ani ijoollee keenya ta'e warra akkana dubar fooluu irraa kaafadha. Nuti gaafa maammasa iddoo boonye jarri immoo yeroo caalaan bultumee iddoo aboowanu. Hindua caalaan hindua karaa kibba gabaadhaa hin hafu abadan. Sinii galee isinitti raafuu maraachuu geessu nu duraan maraanne waan ta'eef gaafa sana ragaan hin nabamne jiran ragaan hin nabamne yeroo ragaan argamu maallaqaan duuchan akka ragaan ittiin baane caalaa bultumeetti maallaqaan duuchan malee irratti ragaan ijoollee ragaan caalaan gisee sana qabsaa ture miti dhaggeeffadhu caalaan gisee sana qabsoo wayii keessa jira beektaa qabsoo sanaan wal qabsiisanii wallaahi laaziim haqa lafa jiru kana achumaan ashaganii maallaqaan ashaganii achumaan nippi godhanii irra darbanii mucaa inni ajjeese. Indua inni laazima du'a namni nama ajjeese harkaan maa gurbaanii wajjinii waraananii ajjeesan sun du'eera bar nama ajjeese caalaallee kanuma teeggataa quba qabaadhu. Hai nama ajjeesanii harka dhiigaatiin namni dhiiga namaa dhugee namni dhiiga namaa bu'ee isaa hin bu'aa caalaan inuma du'aa jedhe bar caalaan inuma du'aa caalaan akka barbaariidha. Osoo akkuma argitan gaasarratti waan jarri itti haasaa jiran itti kakataa jiran argitaniittu caalaan kanaan dura nama ajjeesee ture ofiifis hin du'aa jechuudhaan oduu hedduutu haasa'amaa jira waan hedduutu dubbatamaa jira jechaadha. Wallahi anillee caalaan hin du'e jedhamee Facebook irrattis gara TikTokii kanaanis riip jedhanii waan argee gadhiisaa turanii na heetan dhugaa se'eetan ture. Waan baay'ee dubbatamaa jira. Isin du'atti hawwitanus dhiistanus namni waan hojii isaa nyaata guyyaan du'a keenya nuufis isaafis hin hafu namni wooma hojii isaa deebi'ee nyaata jechaadha. Kanaaf du'a namatti hawwuun gaarii natti hin fakkaatu. Gaarii natti hin fakkaatu. Artistoota Oromoo tokko tokkoon Andu'aalamis bakka inni bu'ee dhabnee amma kuno. Kanaan duraa Hacaaluunis akkasitti dhudhumaa jiru jechaadha artistoonni Oromoo. Artistoonni Oromoo warri haftan of eeggadhaa. Qeeqellamuun gaarii miti bakka hin taane ittiin argaminaa. Kaleessaa jalqabee immoo mucaa kana beektu hidhee tayyaadha kabiroo. Na qumaara taphatee hattaa of ajjeesuun gahee jedhaa ture jechaadha miidiyaa irratti mee dhaggeeffadhaa. Yaa jamaa gurbaan kun hiriyaa kooti mee dhaggeeffadhaa. Du'a suufiratti murteesseera garuu kan ibiddaan ta'a yoo du'es kana sunatti jabaate. Viidiyoo kana asiliitti mubaarikitti abdiitti sheerinaaf godha. Baay'een keessan ana biratti sagartanii toleetan yaada kabiroo awwal jedhama. Facebook irrattis TikTok irrattis hordoftoota baay'ee qaba. Hojii beeksisa garaagaraas hojjetaa tureera. Ni beektu dheetuma yaada amma rakkoon isarra ga'e qumaara. Amma yeroo inni akkasitti gadi ba'ee boo'ee himatu isin bira jirtu miti yeroo ta miti duraan maaliif hin gorsine maal jettanii koomentii barreessuun keessa hin hafu. Ani itti maan ture hiriyaa kooti baay'een jaalladhaanii waliinuu addan baanu ture yeroo baay'ee. Itti mee ture tole jedhee dhiisee ka'ee alanarraa achi ba'uudha kan inni qumaara kana taphatu. Qumaarri kun isa qofa miti. Hiriyoonni koo namoonni baay'een kan qumaara kana taphatan jiru. Kan jireenyi isaanii baay'ee rakkoo hamaa keessa buusee maatii isaanii jeeqaa jiru jechuudha. Baay'een ijoollee biyya keenyaas kan lubbuu isaanii balleessitanuutu jiru. Amma isa waa'ee isaanii dhiisne amma kabiroon rakkoo hamaa keessa jira. Argachuullee hin dandeenye manaallee ba'an jiru jedhan. Barbaadeen nan bilbili isaallee yeroo baay'ee daa'ibartiidha. Mucaa kana qaqqabuu qabna. Kanaaf mucaa kana maal goon an akka yaada kootiitti akka nama kamiyyuu geemii akka taphatu hin barbaada. Takkaa geemii taphatee beeku waan ta'eef hiriyoonni koo warran kabajaan ammas waamu kun keessattuu Mubaarak Musammaa, Asliin, Radiin namoonni akka sooshaal miidiyaa kanatti beekamtii qabdan kanneen akka Nasrii Aanolee, Hamzaa Abbaa Jaalalaa, Hamzaa Hajii hundumti keessan Makii Ooroo warra maqaa keessa waame kun obboleessa keenya kan geemii tokko tapsiisne waa'ee inni keessa jiru kana keessa akka baasu amaanas ni jechuun barbaada. Yoo immoo geemiin taphachiisnu rakkii hin ta'u jettan immoo yaada keessanis kottaatii koomentii godhaa yookaan immoo yaada keessa viidiyoodhaan ibsaa viidiyoo kana sheer gochuun namoota bira qaqqabsiisa. Anabdi Geetaachoo Abbabee Caaliiti. Akkuma asirratti dhageessan egaa maal jedhee gabaabinumaan isiniif ibsaa waan inni jedhe jechaadha kabiroon. Geemii kana gara miiliyoona tokko gara qarshii miiliyoona tokkoon itti balleesse jedhe. Qarshii miiliyoona tokko olitti balleesse jedhe. Iyyuu of wallaale jedhe. Innaa gara qarshii 400,000 wayii namarraa liqeeffadheeti jedhe.
liqii namaati jedhe. Gaafa liqiin sun dhufamee na gaafatamu jedhe akka tokko hin ta'a jedhe. Gaayaa of ajjeesuudhaaf itti murteesseen yoon of ajjeeses dhaqee azaaba waan hin galuuf jedhe. Azaabannaa eeggata waan ta'eef jedhe. Kanaaf nan sodaadhe rakkina guddaa keessan jira. Waan arge jedhaa jira. Akkuma abdiin jedhe yookaan geemii taphachiisaati. Ijoolleen hedduun immoo mucaa kanarraa barattu jedhee tayyaadha. Warri qumaara keessa jirtan mucaa kanarraa barattu jedhee tayyaadha. Mubaarik Musammaas maal jedhe? Geemii kana anas qumaara kan anas na jalqabsiisuuf turanii namoonni baay'een jedhaa ture. Dhaggeeffadhaa. Biyya Itoophiyaa keessatti waan tokkotu ba'e doktor. Wannichis eeggadda anas itti dagachuudha wanti hin godhamne hin jiru. Innis maa inni onlaayinii irratti moobaayiliidhaan qumaara jammarame. Qumaarri suni birrii 50,000 warri taphataa jiran guyyaatti obbolaan keenya biyya keessa jiran 50,000 100,000 namni hin dhabin hin jiru. Birriin kun immoo eessaa ba'ee harki caalaan ijoolluma biyya arabaa teessee obboleessi koo amanamaadha jettee akkaawuntii obboleessa kootii irraa fataa jettee ji'aan itti ergiti. Inni immoo qumaaratti suusii wal balleessanii wal fixanii dallaalaan keessa ka'e moobaayilii irratti buufatta. Moobaayilii irra taphatta. Hojii moobaayilii hojjetamu ni jedhame suni qumaara. Moobaayilii irratti buufatu waappitti yeroo buufatanii ka'anii os jala jedhamee tokko. Godee boleetti keessa fixee sana booda appitti irratti birrii guutama. Maqaa keetiin balatta appitti irratti birrii guutama. Ana ofii kootiin eeggadda. Ati meeqa nyaatama? Birrii kun idama nyaatame. Ijoollee ani hojjetaan an jedhan een jedhanii. Qoy kasittani maatii 800 nyaataa doktor. Ijoollee ani kana yoo galmooftee ati nama danuu beekta waan ta'eef uummata beeksiftaa naan jedhan eeggadde jechuudha. Baay'ee birrii bucuudhaan guddaa argattaa naan jedhan tole hin jedhin. Appii kana buufadhunaan jedhan dawwalaniitu. Nama silkii kotti finne deemaa lambeera. Tole hin buufadhu. Onlaayiniidha hojii dhagaa. Achumaan tak godhee irra galee tokko meelbeet jedhamti tokko eksibiit jedhamti lamman siina buufachiisanii birrii 10,000 itti guuttadhu naan jedhani. 10,000 itti guuttadhe dhaggeeffadha. Maalan soba. Booda ana qaamee milqaaneen jira birriidha. Iskiriishuutii qaba sombi keessa haaluu qabu. Warabbal Kaaba ragaa qaba. Amiin ilma Waaqayyo amiin. Jennaan waan ta'e wayii dhadhahama. Simbira utaaltu jirti, sangaa jira, farda faa gulufu jira, fardicha gulufu sana birrii 10 irra buufatta itti dhatta hin gulufa yoo jabaatte hin qabanne dooda qeeffan jirre jette birriin keessa hin gubataa jedhama. Akkuma ta'etti kaameeraan moobaayilii lama waliin dhahaa bulee utuma taphataa jiru abboo aareen birrii 1,000 miti rabbiin irraa haa kafalu kaa. Wallaahi hiriyaa koo yeroo jiru ati yuun beekta maqaa isaanii mini isan naa gachine yaadadha kan dhabbi. Akkuma asirratti dhageessan egaa Mubaarik Musammaa geemiin ni taphate qofa osoo hin taane gorsa bareedduusi gorsa bicuusi as keessa nuuf kaa'ee jira. Innis maa inni dubartoonni biyya alaa jirtan obboleessi koo amanamaadha jettanii qarshii keessan akka feetan itti ergitanii innaan dhaqee akkas godhaara. Ijoolleen birrii qarshii sanaan nan argadha hoo jedhanii akkasitti qarshii keessan balleessaaru. Geemichi kana qofa ta'uu dhiisuu danda'a garuu akkasitti qarshiin ijoolleen hedduunis wallaahi an nama qumaara kanaan lubbuu isaa balleessan hin beeku. Hiriyaa keenya keessaa jechaadha. Namuma itti dhiyaadhu namuma hin beeku jechaadha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Warri suusii kana qabdan dhaabaa isin hin fayyadu jechaadha. Qumaaruma kamuuyyuu haa ta'u keessaa bahaa isin hin fayyadu jechaadha. Anyway viidiyoon irraaf qabadhe kana fakkaata. Isinitti tolee isin bohaarsaa isin gammachiiseera. Yaada keessan komentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebiin isin jaaladha isin kabaja. Oro show. Bye.